if duuba deebi'aa jira if duuba deebi'aa jira isin galtee dubbiin tana hunda gartee walitti finnee akka gartee qaama tokko goonee ilaaluudha jechuudha. Kana keessatti injifannoon Iraan tuni innaa gartee jabaachuu keessa injifannoo isaanii qabatanii taa'utti hin jiraniin hojiitti jijjiiruu jiran. Leverage isaanii kana itti fayyadamaa jiran. Okay? Tanaafin isin jaalal. Leveraging Iran ila ammaan tanaa warra wanta activating goone beeka. Warra Huuziidha activating goone. Saudi Arabiyaatutu dirqiidhaan Huuzii activate godhu jira malee Iran wanta cufaa hin jenneen. Baabal Mandaab cufaa hin jenneen. Takka ammoo lolaaf gartee qophaawaa takka gartee nu gargaaraa hin jenneen. Tun hundinuu maaliif? Iran ni beeti gaafa gartee warra Huuziidhaa itti fayyadamnu dhufaa garuu immoo hanqa nuti siyaamnu qophaawaa ta'a jedhaniin. Isaan ammoo Iran nu yaami bar nuti qopheessine jira jedhaniiti warra Iran gaafachaa jiru. Iran ammoo yeroon teessan hin geenye qabbanaawati ta'a jechuu jirtiin. Saudi Arabiyaan harki nyaate haleellaa san gaggeessan amma gaa akka gartee isaan gaazaa gurgurachuu hin dandeenye godhuudhaaf deeman jechuudha. Okay? Yoo gartee yeroo gabaabduu keessatti manguddoon jidduu seentee Saudi Arabiyaadhaa fi warra Huuziidhaa kana wanta hin goone gara gartee furmaata tokkotti yoo hangoone taate ni ilaaltan. Warri Huuziidhaa booda gartee haleellaa Saudi Arabiyaa gaggeessan otoo hin taane miilaanii Saudi Arabiyaa dhaquu barbaadan. Waraanaan. Okay? So, waan kana hundaatu gartee wal faana deemaa jira. Tanaafin ogguun gartee isinii immoo akka gartee isin duraan faffaca'anneefin booda irratti gartee tana isinii immoo barbaade. Maaliif tuni gartee attention kophaadhaati barbaaddi. Akkaataan gartee ammaan tana warri Iraan kuni injifannoo harkatan tana. Amma gaa leverage ammaan tana qaban kana laala. Leverage ammaan tana isaan warri Iraan qabu kuni haleellaalee gartee garagaraa tan amma kaampiilee waraana Ameerikaa irratti gaggeessaa jiran kana keessatti dubbiin tun achitti hin dhaabbattu. Okay? Kaampiilee waraana Ameerikaa ta'an amma kana dhawaa jiran kana bara Iraan wanni isin jechaa jirtu. Ameerikaan hulii booda asit deebitee hin jaartuu jechaa jirti beeka. Kaampiilee gartee amma diigamaa jirtu tana deebi'anii irratti hin jaaranii jechaa jiran. Tan hin raanfatinaa. So, dura dursoo gartee odoo karaa jechootaatiin waliigalteen hin dhufne waliigalteen afaan qawweetiin dhufti. Okay? Tanaafin adda isinii baasa laal. Waliigalteen dura dursoo lafarra dhufte afaan qawweetiin. Eega gartee lafarra dhufte booda waraqa jijjiiran. Takkaa gartee warreen diplomaatonni gartee akkasitti marii godhu san waan isaan lafarratti gartee afaan qawweetiin itti waliigalan takkaa gartee afaan misaayilaatii fi diroonii kana jechuudha. Okay? Kanarratti itti waliigalanii isaan fuudhanii hojii jijjiiran jechuudha. Waraqarra kaayanii akkuma gartee yeroo dabarteetti. Ifaamin? Tana gartee akkasii qoo qabaadha. Obboleeyyan keenya tan asumarratti isinirraa dhaabaa yeroo biraa gartee keessa gabbuunee irraanii haasoinaa maaliifi wanni kun asit dhaabbachuudhaaf hin deemu. Ameerikaanis gartee there is a breaking news. Okay, breaking news. Breaking news ini sini mada gefada. Oduun tuni ammaan tana gabbaate daqiiqa lama huntaatu. Akka jaanitti pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump Iraan haaraan sodaachisaati jira. Keessattuu yoo waraanni Iraan waraana Ameerikaadha haa ajjeesan taate amma booda. Okay? Amma booda waraanota Ameerikaadha haa ajjeesan taate akka isaan gartee lafaan kaanitti isaan haleellaa jechaa jira. Yaanitii odeessaa jira. Okay? Oduu itti aantu taniin dursoo tanaan isiniin laalama maaliin isiniin jechaa jira. Warri gartee mana keessa jirta maaliin isiniin jechaa jira ammaan tan. Iraan waraana Ameerikaadhaa ifiisiiti waraana Ameerikaa gartee ajjeesuu ni dandeessi
beekaa dhiisu jirtiin isin hin jeemiti. Akkasuma isin jechuun jiraame dura irratti ni adattanii waraana Ameerikaa ka jiddu galeessa bahaa keessa jiru kanaan baan ajjeesuu ni danda'an. Iiraan bikka haleeluu barbaadu tana filatteeti haleelaa jirti. Yoo barbaadan bikka waraanni Ameerikaadhaa jiran haleeltee waraana Ameerikaa hedduu fixuu ni dandeessi. Moo godhutti hin jiran. Waraanni Ameerikaadhaa Joordan keessa kumaatamaa jira. Iraaq keessa kumaatamaa jira. Kuwait keessa hedduudhaa jira. Bahareen keessa akkasi jiran. Bahareen keessa fa'aa gartee humna qilleensaati jira, humna baharaati jira. Diviizhina bar guutuu jira beekaa. Fizifiliitiin diviizhina guutuudha achi keessa jiru. Jara kana akka feetetti gartee bikka feetetti dha'uu ni dandeessi. Jeetiin isinitti himaa tureemi. Kunoo mala dhageeffadhaa waan pirezidantiin jiru. Sodaan Ameerikaan qabdu sana. Wanni ammaasis Iiraan gartee xiqqoo eskaleet godhuu dandeessu. Fuulduratti gartee ol kaasuun isin dandeessu. Waraan amma gartee meeshaa fi kaampii fi wanta haleelteemi. Amma gartee yoo Ameerikaanis haleellaa tana katti fuutu taate isaanis waraana Ameerikaa kana jala deeman jechuudha. Isaan kana dhowwee eegalan. So tana gartee amma wanni Trump ammaan tana as ba'ee gartee knechaa jiruuf. Tanaatani jidduu mootummaan United Arab Emirates gara isaaniitiinis haleellaa guyyaa arraan tanaa laal haleellaa haleetii miti haleellaa dheengaddaatii miti haleellaa arraan tanaatiif arraan tanaa Iiraan Bahareenii fi Kuwait haleelteetu turte ganama kanafaa hoggulama gusadii faa gartee sagaleen misaayilaa dhufaa jireetu tan gartee saayiran tajaajilin san olii gad deemaa turte. Sagaleen san deemaati turte keessattuu gartee naannoo kaampii waraana Ameerikaadhaa kana jechuudha. Bahareenis Kuwaitis. Amma gartee mootummaan United Arab Emirates akka jechaa jirtutti nuti haleellaa warri Iiraan Bahareenii fi Kuwait irratti arraan tana gaggeessan kana guutumaa guututti balaaleffannaa jechaa jiran. Ibsi kuni gartee gara ministeera haajaa alaatii fi akkasumas ministeera haajaa alaatii fi akkasumas gorsaa pirezidantii biyya United Arab Emirates bahee jaanetii odeessaa jiran. Inumaatu gartee haleellaa mootummaan Iiraan Bahareenii fi Kuwait irra gaggeessaa jirtuuni deemee waraana Ameerikaa bira dabree ammaan tana gartee qabeenya biyya United Arab Emirates qabeenya biyya Bahareenii fi Kuwait warri Iiraan haleelaa jiranii. Kuni yeroo takka illee fudhataman qabu nuti ummanni keenyaa fi waraanni keenya Bahareenii fi Kuwait gargaaruudhaaf qophiidha jaaniiti gartee odeessaa jiran. Akkasiin isiniin jaa obboleeyyan keenya oduun isinittiin dheeressee jira. Oduun tana fakkaatti egaa akkuma adaatti gartee odeessaa jiran akkuma yaadattanitti torbaan dabree mootummaan Hamaas tan gartee West Bank keessa jirtu guutuutti diigamteeti haaree ijaaruudhaaf deeman jaanii warreen gartee oduu achirraa baasan gabaasaniiti jiranii isiniin jechuudhaaf. Tana eegaan isinii booda jidduutti gartee footoolee akka aadaa teenyaatti gartee wanta akka isin garsiiseetiin achi booda oduu itti aantutti dabarra. Garuu gartee harka keessanii taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer walii godhaadha. Warreen gartee warra gadda Arjentiinaadhaatiif baga gaddaan isin ga'e kun isiniin jiru isiniif hin ta'inis inumaatu liqimsa baga gartee gadda kanaan isin ga'e. Waan biraatii miti. Gadda kanaan isin ga'u kana ammallee amanuutti hin jirtan. Dhiyaadha warri ammaan tana dhufaa jirtan harka keessanii taaptaap godhaa, koppiliin godhaadha, sheer godhaadha isiniin jenna. Gara mana keessaniitii kan dhufaa jirtanii egaa as hogguu dhuftan chaanaalli kun warri gartee chaanaala kana hin beekneef nuti warra gartee yaada qabsoo akkasumas tokkummaa uummata keenyaa fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf hojjetu. Kana keessatti gartee hogguu kana jennu yaada gartee garagaraa qabaattee garuu immoo takkitti uummata Oromootii fi Oromummaa irratti gartee yoo xiyyaafatu taate nuti nu wajjin rakkoo takka illee hin qabdu. Ninumaatu gartee yaada san irratti si gargaaraa jechuudha. Maaliif warreen gartee maqaa Oromootiin qabsaawaa jiran kan gartee gaara keessa jiranis kan magaalaa ta'anii falmanis akkasumas warri aangoorra jirus hundinuu yaaduma Oromoo fi Oromummaadha fuuldura tarkaanfachiisu jira jaanii hojjechaa jiran. Tana irratti gartee yaada isaanii nuti
ni qabanyaaf jechuudha akkasitti quba qabaadha. Okay? Akkasii bara. Lakki Stockholm syndrome tuni beeki ummata keenya guutuurra jirti. Okay? Ummata keenya guutuu keessa jirti. Maaliif nama hedduudha gartee silaa gartee Stockholm syndrome wanno keessa hin jiraanne taate rakkoo hamtuu tana keessa baaneeti jirra beeka. Maaliif nuti yeruma hundaa gartee bikkuma itti akka gaxaantitti ilaalamnu, bikkuma itti arrabsamnu, bikkuma gartee itti tuffatamnu, bikkuma akkasii san jaalan. Okay? Amma biyya keessattis ni gartaniimi. Warri gartee bilisiqinnaan uummata Oromoodhaa quba qabdi, quban qabdu. Ajandaa mataa isaaniitti gaggeeffachaa jiran. Hogguun akkana isin jiru oomni bilisiqinnaan mootummaa Oromooti, mootummaa jinniiti naan hin je'ina. Okay? Mootummaa Oromoodhaa yoo taate gaaffiilee Oromoo deebisti. Yaada Oromootiif calaqqifti. Federaalaa haa taatu. Okay? Cinaan keessan bar mootummaa federaalaati. Bar mootummaa Itoophiyaati. No, wanni akkasii hin jirtu. Mootummaa federaalaa san maaltu isaan godha? Maajoritii uummata Oromooti. Maajoritii uummata Oromoo yaada isaanii dhaga'uu qaban. Yoo gartee mootummaa uummataa taate jechuudha. Okay? Akkasitti hubadhaa. Saniifuu irra hedduun nama keenyaa Stockholm syndrome qaba. Okay? Tuni dhugaa jirtu. Tana liqimsuu qabdan, fudhachuu qabdan. Okay? Warruma isin arrabsu, warruma isin jibbu, warruma isin ajjeesu, warruma gartee maqaa badaa isin eegannu yeruma sanii bara abuluun san keenya, abuluun san huccuu adiin uffatee jira. Alaabaa abbaa gadaa qabatee jira, harkaan tuqatee jira, takkaa'uu gartee mudawwara uffatee jira jettanii wanta gootan. Jaalala bilaash. Biyyuma feetan keessattuu ilaala. Mootummaan maajoritiidha calaqqifti. Paartii feetan haa dhuftu. Amma reefun tana England UK bar Prime Minister biraa harkatanii miti. Prime Ministerichi isaanii kun paartii Labour irraa dhufe. Okay? Paartii Conservatives ni qabani beeka. Amma gartee aangoo harkaa qaban paartii Labour warra jaaniin. Warra fakkeenyaaf biyyoottan biraa keessatti akka dimokiraatii jechuudha. Okay? Garuu ani Prime Minister nama yuutii jechuudhaan imma arraan tana labsiisaa tana ibsatee jira. Labsiisaa tana qofa irratti dubbiin hin xumuramne garuu immoo ummata keenya gargaaruu qabna. Rakkoo ummata keenyaa furmaatatti godhuu qabna. Namni keenya gartee karaarra rafuu hin qabu. Horii gartee ni qabna. Horii keenya kanaan namni kun bikka gartee karaarra rafu, bikka gartee rakkoo sammuutiin akka malee gartee rakkatu. Kana hundaa furmaatatti godhuu qabna, gargaaruu qabna, cinaa dhaabbachuu qabna jeeti. Inumaatu gartee mootummaan xiyya kanarratti xiyyeeffattee hojjetti jeeti haasawaa jira. Namtichi kun beeka seenaadha qaba. Gaafa gartee meera ture akkanatti gartee hojjechaa ture. Okay? Naannoo adda addaatti gartee akkasitti hojjechaa ture. So yaada kanaa kanamma akka gartee biyyaatti ol fiduudhaaf deema jechuudha. Okay? Dubbiin gartee bar mootummaa federaalaa hoguu jettee ati federaalarra hoguu jirtu nama bikka buutee dhuftee kana irraanfachuun qabdu. Garuu immoo abii isiniin jee, okay? Ani shaashamannee maali bashaashaatu na filate bashaashaa bikkan buuje. Okay? So akkas jee isinitti hime. Waan hundaafuu oduu tabiyyaa oduutti deebinaa ta'an gartee amma gara oduu itti aantutti dabarraa dursoo footoolee takka takkaan isin garsiisan isiniin jee dhiyaaddaame. Egaa akkuma gartee na duuba gartanitti haleellaaleen tuni haleellaa gartee kana laalaadha. Haleellaaleen tuni gartee akkanatti gartee dhadhoomtee kun hundinuu gartee bikka kana gaa isiniif mul'atu. Haleellaan tuni asirraa dhuftee haleellaan tuni asirraa dhuftee tunis gartee asii dhuftee kun hundinuu gartee Joordan keessa akkaataa gartee haleellaa itti gaggeessaa jiran gama gubbaatiinis gartee ni gartanii bikki kuni bikka kana lachuutu gartee haleelameeti jira. Itti aansuudhaan mootummaan Iiraan akkanatti gartee saatalaayitiidhaan gabbaastee jirti. Kuni ka duraaniiti. Kun immoo eegaa haleelame booda. Kunis ka duraaniiti. Kunis eegaa haleelame booda. Kuni hundinuu bikka gartee meeshaaleen waraanaatii fi xayyaaronni Ameerikaa hengaroonni adda addaa gartee hengara keessa itti dhooffatanii jiran. Duroonnanii fi kana gartee akkaataa isaan guyyaa sadeen dabre kana keessatti akkanatti haleelaa jiran jechuudha. Akkuma gartee asirra gartanitti laalaa
duraan akkana turte laala duraan akkana fayyaa turte amma eega haleelamte booda akkana taate jechuudha. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan egaa namtichoon isin himeetiin jira nama gartee ammaan tana Hamaas dura deemaa isaanii General Secretary ta'ee filatamee jiru. Isaa fi gartee Ayatullah gaafa gartee odoo Ayatullaan hin du'in I think footoon tuni walleenu amata tokkoo fi cinaa dura kan inni taate na fakkaata. Footoo gaafa saniiti. Okay, itti aansuudhaan let's see tana irraa itti deebina tana. Okay. Dubaga itti aansuudhaan oduu guyyaa kaleedhaa tan kubbaa keessatti pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump fi pirezidantiin FIFAadhaa geeba fuudhanii wantaaf hannaniitu turanii Ispeeniif hogguu sangaa bikka gartee silaa akka aadaadhaatti hogguu geeba kannite booda isteejii sanirraa gartee ni baata ni siixa akka gartee warreen taphattootaa kuni dhiichisu. Namni biraa gartee akkan hin haleelamne takkaa'u gartee dhiichisa isaanii irratti keessattuu pirezidantii taatee takkaa'u pirezidantiin dhaabbata gartee kubbaadhaa taatu akkasumas pirezidantoota gartee biyyattiidhaattis yoo ta'e jechuudha. Garuu pirezidantiin Ameerikaadhaa Trump eega gartee bikka sanitti geeba kanne booda isteejii sanirraa achi siquu dideeti ilaa hanqa pirezidantiin FIFAadhaa harkatti laatee gartee harkaan isteejii irraa siqi jeeni gartee isumaa qabeechi irraa harkisu akka geesseetu turte. Gaa viidiyoon san sooshaal miidiyaa gubbaarra akka malee olii gad deemaa jira. Namni hedduun gartee Trump yeroo hundaa'u bikka gartee isaaf hin taane hunda dhaabbateetuma gartee bashannana ummata biraa irraa fudhachuu barbaada. Takkaa'u immoo ispaalaayitii gartee ummata irraa harkifachuu barbaada. Akka gartee pirezidantiitti bikka san silaa gartee kannee dafee bikka san irraa deemuu qaba. Kuni waanuma gartee Ameerikaa keessattis godhaa jiru addunyaa irrattis gartee if garsiise. Ameerikaadhaas salphiseeti ifii isaatiif gartee if salphise jaanitti namni hedduun gartee sooshaal miidiyaa gubbaarratti haalaan irraa babarreessaatii jiran. Dhugatti gartee waan akka malee nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Oduu itti aantu keessatti okay. Let's see. Oduu itti aantu keessatti taniin isin himu lola Yukreenii fi Raashaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kana lolli kuni haalaan akka gartee jabaatee jiru quba qabdanii arraan tana garuu mootummaan Yukreen diroonnan garagaraa gara magaalota gartee Raashaadhaatti erganiiti jiranii achitti gartee keessattuu yoo xiqqaattee lubbuun nama 5 ajjeesanii nama 20 ol madeessaniiti jiran. Akka gartee oduun tun jechaa jirtutti haleellaa guyyaa haleedhaa mootummaan Raashaadhaa Yukreen irra gaggeessite keessattuu gartee magaalaa Kiev taniin isin himaa ture sanii fi deebii goonee jaanitti gartee warreen Yukreen odeessaa jiran. Mootummaan Raashaadhaa kana ilaalchisee inumaa gartee mootummaan shororkeessituudha jaaniin gartee mootummaa Yukreen tana. Mootummaan shororkeessituun ammallee ummatuma fixaa jiru. Ummata nagayaati irra xiyyeeffataniituma ummata nagayaa fixaa jiranii. Nuti immoo bikka gartee waraanaati haleelaa jirra. Lolli keenya kuni tokko miti jedhaniiti gartee odeessaa jiranii. Garuu mootummaan shororkeessituudhaatuni deebii gartee jabduu argachuudhaaf teessi jechuudhaan mootummaan Raashaadhaa itti dhaadachaa jirti isiniin jechuudhaaf. San akkasitti quba qabaadhaadha. Oduu itti aantu keessatti let's see. Okay, oduun gartee oduu itti aanturraa isiniin himne footoo takka takkaan isin garsiisa. Tan gartee dooniilee eda galgala warri Iraan haleelan keessaa doonii gartee akkuma gartanitti dooniin tunis tan haleelamtee turte itti aansuudhaan yoo gartan viidiyoo gartee IRGC'n gadhiifterraayi doonii lamadaatis tana qaceeloo laalaadha. Dooniileen lachuutu Gaazaan deemti. Doonii Gaazaati. Wanni gartee Iraan haleelteef hayyama odoon hin gaafatini Hormuuz keessa dabruudhaaf tattaafatanii. Kana duraanis nuti ibsineeti jirra. Ammaas warreen hayyama gartee nurraa fudhachuu didanii Ameerikaa gaafatanii karaa kanaan dabruu tattaafatan. Gatii qaalii akkanaa tana kafalanii jechuudhaani ibsa gartee IRGC'n godhanii jiran.
Okay. Akkasitti gartee tanaas quba qabaadhaadha isiniin jechuudhaa fi let's see. Gara kaaniin akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Ameerikaadha haleellaa isiin edda galgala Iiraan irratti gaggeessiterraayi. Haleellaaleen tuni naannoo kibba Iiraan naannoo gartee Hormuzi dhiyaatu sanirraayi akka gartee odeessaa jiranitti haleellaaleen tuni bikka gartee waraana Iiraanii fi meeshaalee waraana Iiraan jirtutti xiyyeeffannee achi haleellee jetteeti gartee mootummaan Iiraan odeessaa jirti jechuudha. Okay? San hunda gartee akkasitti quba qabaadha. Okay, itti aansuudhaan let's see. Footoon tuni viidiyoon kun inumaatu gartee sooshaal miidiyaa irraas arraan tana akka malee olii gad deemaa jira. Footoon tuni dursoo viidiyoon kuni torbaan dabre yeroo gartee pirezidantiin Ameerikaadha tarkii ture. Neetoo irratti achi marii gaggeessaa ture. Yeroo san miidiyaa wajjin gaaffii deebii godhaanii turanii sababa gartee warreen Spain mootummaan Spain Ameerikaa wajjin hojjechuu dhaabdee akkasumas warra Israa'elis akka gartee diinaatti ilaaluu bira dabartee inumaatu warra gartee ilmaan namaa lafarraa fixuu jiran jechuudhaan balaaleffattee turte je'eetiin gartee waan takka isinii himaa ture. Waan san ilaalchisee nuti waraanni Ameerikaatillee akka gartee lafa Spainii fi bahara Spain ittiin fayyadamne waraana Ameerikaadha ha Spain keessa jiru ari'aniitu turan warri Spain jechuudha. San irratti gaa miidiyaaleen wanni jaaniin duba gaa pirezidantii ati dhaamsi hee Spainiif maalii jaaniin. Inumaatu jeen isaan kun nu wajjin hojjechuu didaniiti hariiroo teenya muranii. Inumaa eegakkas taate deebiin teenya nuti isaanii hojis daldalan goonu inumaa waa takkallee ittiin gurgurru waa takkallee irraan binnu ammaasis isaan kun akka gara biyya teenyaa hin dhufne guututti hariiroo teenya ni murra kana gartee daddafaa godhaadhaa jeeti achirratti haasawa jechuudha. Garuu edda galgala gaa hogguu gartee inni kun akkanatti gartee Spain geeba mootee inni gartee isteejirra dhaabbatee isteejirraa bu'uu didu kan gartee pirezidantiin fiifaadhaa Infantinoon harkaan isa qabee isteejirraa gartee akkasitti harkisu jiru viidiyoo kana lameen gartee uummanni wal cina qabaniiti yeroon gartee jijjiirama yeroo gabaabduu keessatti waan ta'u biyyuma gartee inni biyya teenyaan dhuftanii akkasuma sanitti gartee nuti isin hojii hariiroon qabnu ju'u sanii fi geeba kannee. Okay? Okay? Dhageessanii waliin jechaa jiru. Biyya saniif biyyuma gartee yeroo gabaabduu dura akkanatti torbaan lamaan ga'uwwan gartee akkasii chaanitti torbaan tokko. Torbaan Juulaay durarratti miti kan inni tarkii ture. Duba gaa akkanatti gartee yeroon jijjiiramti jechuudha beektanii. Kana keessatti gaa warri biraatti gartee wanni tiimni gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa akka gartee geeba kana mootu barbaadu isin himeetiin ture Arjentiinaadha. Okay? Afaan hin jee ture ani Arjentiina ani sila gartee Arjentiinaadhaan fedha. Alaki ani akka pirezidantitti nama mooyu gartee filachuun narra hin jiru je. Garuu je immoo Messiidhaa fi Arjentiinaa dura gartee akkamitti dhaabbatta. Isaan kun gartee tapha warra akka ajaa'ibaatti taphatu je'eeti dubbate. Dubaga akkas jechuun afaan biraatiin ani Arjentiinaadhaan deeggaraa jechuusaati. Akkasitti gartee deeggarsiisaa san bikka inni barbaaden geenyeef jechuudha. So eegi gartee dubbii oduu kubbaa tanatti seennee mee footoo takka isiniin garsiisaa. Okay. Dursoo si tana alagee tanaamti. Okay, let's see ga. Yoo gartan eessan kaya footoo sanii. Odoo bikka biraa isin hin garsiifne mee isinuu dura laalaadha. Ti warreen gartee Arjentiinaadha. Kunigaa akka namni gartee akkaataa isaan itti booyaa jiran. Footoon tuni Baanglaadeshitti. Okay? Baanglaadeshitti warreen gartee Arjentiinaa deeggaraa jiran akkanatti gartee kunoo booyichaa miti taaziyaa taa'u jiran fakkaatti. Guututti gartee bikka laalaa jiranitti kaan gaggabaa, kaan bishaan irra naqanii, kaan fuudhanii deemanii namni gartee akka malee wanta ta'ee jira jechuudha. Garuu footoon gartee ani argetan iddoon ajaa'ibsiisa keessaa ta viidiyoo wantaati mee isiniin garsiisaa.
tanamiti. So foto tana lala tapha keessatti kalee gartee hogguu taphataan Arjentiinaadhaa dhawamee kaardii diimtuun kennameef booda yeroo gartee taphataa Ispeen san taphataan Ispeen dhawamee taphataa Arjentiinaatiif kaardiin diimtuun hogguu kennamteef booda yeroo gartee Kukureyaadhaa fi Mesiin waliin haasa'u turan Kukureyaan hogguu takka gartee akkana jee ture akkana gaawwalanuu hidhii isaa tuquudhaaf malee afaan hin qaban. Okay. Garuu Mesiin biga gartee Kukureyaan akkanatti hidhii isaa tuqe tana akka gartee nama afaan qabateetti okay afaan qabatee jira jechuudhaaf gartee as garee galeetitti daanyatti hima daanyaadhaaf gartee koochii isaaniitti inni gartee ari'amuu qabaa tiima keessa maaliif akkana afaan qabateetti haasawee jechuudhaaf gartee akka namni hedduun gartee sooshaal miidiyaatti irraa haasawaa jiraniif Mesiilleen kabajaa isaa gartee dhiiseeti waan xiqqoo gartee Kukureyaan godheef isa kana gartee itti snitch godhuudhaaf takkaa gartee isa kana basaasee gartee waan daanyatti gartee himatee akka silaa isa kana kaardii diimtuu kannanii fi tapha keessaa baasan saniu tattaafatanii innaawaa jechuu saniiti. Okay. Innaawaa gartee sanillee godhaniiti daanyaan gartee jalaa dhaguu dideetitti bira dabre. Okay. Hogguu gartee Mesiin akkasitti gartee harka baasee wanta jiru. Jala deemaa laala waan ajaa'ibaati viidiyoon sanii akka malee nama ajaa'ibsiisa. Dubagaa wanni ajaa'iba nama taatu keessaa ta'an ajaa'iba taate akkaataa gartee warri Arjentiinaadha warri Ispeen wanta itti godhanii. Let's see. Yoo laalta laala Kukureyaan geeba gartee eega injifatan booda miikaa keessa kaayee deeman. Miikaa gartee qushaashaa itti guuran. Miikaa qushaashaa keessa kaayee isteediyama keessaa bahuu ni ture. Viidiyoon kun gartee akka malee sooshaal miidiyaa gubbaarra olii gad deema. Harkaanillee gartee akka uummata biraatti gartee ol baasee qabatee ni deemutu hin jiru. Inni immoo miikaa keessa kaayee kunoo geeba gartee kanatti deemuu ni jira. Waanuma ajaa'ibaati. Egaa taraatanii jidduutti okay, let's see. Okay. Oduu takkaa jiratanii isin footoo takkaa jiratanii isin agarsiisuu barbaadu. Okay. Ono lala amma asitti ni gartanii miti asitti reefuun tanaa hogguu gartee tiimni Spain gara biyya isaanii galanii jiranii achitti gartee eerpoortii keessatti akkanatti kuno geeba gartee ol qabanii ummataas garsiisaa taphattoonni illeen xayyaararraa bu'aati turanii jechuudha. Akkasitti isaanis nagaan gara biyya isaanii galaniiti jiranii isinin jechuudhaa fi harka keessaniin taap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadha. Warreen gartee ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa. So oduu gara biyya teenyaattiin achi isinii garagalaa oduu ajaa'ibaa takka gartee isiniif himaa dhageeffadhaadha. Dursoo wanni oduun tuni gartee haalaan nama ajaa'ibsiifti.